Roza sama itu dulu. Aku mari kita itu mau apa Roza kena berat ya, kemarin sudah Roza tu beda mana namun himbe di hijau ni beda jadi ini ada apa sih jadi beda jadi ini ada ya sudah. Kami jam tu lagi waktu kita kena. Ani ada boya kamera buka tu ada boya hero hero dan kuai itu buka tu rumah sudah kami beda ni. Mereka sih apa Roza kalau kita dah ketemu ni wali ni kemudian agar kerja sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu gara jiraatanii isiniin jenna. Akkuma beektan qabeettan islaamaa beektanii kan beeknes abbaa Roozaatii jechuudha. Wanni agartee bakka tara na fide ka ni jira jechuudha. Walii ibsina akkuma itti fufuudha. Inshaallah walitti deebina. Akkuma isaan jedhanii jechuudha. Wantoota keenyaa wanti nuti qabannee dhumni abbaa Roozaa kanaa wajjin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo irratti argitan kun abbaa Roozaatii fi ijoollee biyya Roozaatii isiin jetti kun ani garuu yuutuubii isii duraan nan beeka baay'een hordofu malee kun Roozaan ergaa gabbaatee dhabamtee jechaa jiranii rabbiin bakka isiin jirtutti isii bira haa jiraatu. Wallahi waan hedduu takka garaa nama nyaatu Roozaan nama miskiina. Wallahi mimmaan qabachuu hin dadhabu. Mimmaan qabachuu dadhabee abbaan Roozaa hedduu garaa nama nyaata. Maatiin Roozaa hedduu jaallatanii. Kanaafuu rabbi isii haa mul'isu. Rabbi isii lubbuun jirtu isaanii lubbuun jiru rabbi deebisee isaan walaa agarsiisu jenna. Obboleeyyan kiyya warri chaanala gurguddaa qabdan warri miidiyaa gurguddaa qabdan sagalee tayaa fi abbaan Roozaa hedduu takkaan garaa nama nyaatanii. Dhugaa dubbachuuf garuu abbaan manaa warri abbaa manaa isii suni qoratamuu qaba. Namni akkanumatti lafaa ka'ee hin deemu. Deemte jedhanii erga deemte isaan kun maaliif waliin bayanii maaliif hin barbaanne? Waliin bayanii maaliif waliin mari'atanii waan isin irra jirtu? Hatta abbaan manaa isirraa qabe obboleessa abbaa manaa isirraa qabe. Dhugaa dubbachuuf wallahi nuuroon nama jibbisiiftee jirti. Uummata Oromoo kana wajjin bultii ijaaruun hedduu nama jibbisiiftee jirti. Rabbiin bakka isiin jiraattutti bakka isiin jirtutti rabbi isii bira haa jiraatu. Rabbi hamtuu isiin hin dhageessisin. Roozaan nama miidiyaa kanarraa nama akkaan kabajaa qabu, nama akkaan nama jaalatu, nama akkaan namaaf garaa laafu turte. Rabbiin hamtuu isirraa haa qabu. Wallahi hedduu namatti dhagahama. Isiniin jaa hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyyaa rabbiin Roozaa fi bakka isiin jirtutti hamtuu isirraa qabu. Roozaaf du'aayii godha. Du'aayii Roozaa haa yaadannoo isiniin jaa. Wallahi rabbiin abbaa isii kun akkatti ba'u kana wallahi waan ta'u dhabee jechuu abbaan ilmoof jechuudha. Wanni akka abbaa hin jirtu. Roozaa yoo viidiyoo abbaa ofii agarte wallahi lubbuun nan jiraa jechuu ni qabdi. Bakka feetillee yoo deemte yoo taariba Liibiyaa deemte dhugaa dubbachuuf Liibiyaallee yoo deemte abbaan manaa sun gara Liibiyaallee kootu jedhanii yoo hafuudhu ta'uuf taate hedduu rakkoodha. Maatiin isii akkatti qalbiitti cabaa rabbummaan isii haa sattaruu rabbummaan isii bira haa jiraatu malee waan hedduu takka ulfaatati. Wallahi hedduun takkaan garaana nyaatte. Ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo Roozaa akka nama argitanii suusii kanatti nan eegan ture. Eegeen dhabe. Dhiyoo tana gaafa tokko viidiyoo wayii hojjettee turte. Roozaan dhugaa dubbachuuf wallahi gizee wayii waan akka siirii wayii mana keessatti jetti maal jetti Roozaan nama irraa beekuu dhabde malee Roozaan heraarii dubbataa turte. Abbaan isillee waan ofii murteessite ofumaa murteeffate malee rakkoo namatti ni mattuu jaakunuma mala isirraa. Isiin rakkuma keessa turte aslan ganda abbaa manaa ofitti galanii taa'uun waan hedduu ulfaatati. Dhugaa dubbachuuf waan isiin taatee manaa deemte gaa isii maafi rabbii tokkicha beeka. Hagana hunda garaa jabaattee Roozaan nama garaa laafu viidiyoo abbaa ofii kana argitee hin cal'iftillee hin jedhu wallahi gaa kunoo deengaddallee intala Oromoo takka xannoota jaanillee akkanumatti duute. Subhaanallah yaa ilmaan Oromoo rabbiin sodaadhaa. Akkatti wal miidhuu kanarra jira amma akkamitti abbaan manaan isii waan isii rakkoo isiin irratti deemte abbaa isii kanaaf yaada jijjiiruu yoo argitanii isiin kagara tokko inni geggeessullee taate akkasii namni nama wajjin jiru nama quba qabaatu hin dhabu. Kanaaf abbaa isii kana wallahi abbaa isii kana baay'inaan haquu qaba. Akkasii hordoftoota kiyyaa nama tokko wallahi qaamallee yoo wal beekuu baatan namni yeroo baay'ate hordoftu tokko yeroo gisee hunda garuu Roozaan erga bultii san ijaarte wallahi
Akkasii hordoftoota kiyya wallahi abbaa isii kana rabbiin halaalu ija raahimataati wallahi rajiim rabbii isaanaa millatu bakka isiin jirtutti isii tissee jechuudha rabbiin yeroo gabaabduu keessatti isaaniif isii haa mul'isu. Abbaa waadhalee hedduu takka wallahi viidiyoo isaanii hunda irra deemee ilaaleen ture hedduu natti hin dhagame wallahi rooza anuu yaadeen ture jechuudha yaadee viidiyoo isii eegaan ture. Isii wayii hiraaruma kana haasaa oolte roozan erga gaafa heerumteetiyye inshaallah rabbiin isii bira haa jiraatu bakka isiin jirtutti viidiyoo namaattu keessa bu'e wallahi gaa kun miskiiniti erga gaafa heerumteeti akka kanatti kun haala kana yeroo baay'ee boca abbaan isii kun akka kana jira inshaallah rabbiin wallahi rabbiin nabiyyallaa Yuusufiin alayhi salaatu wassalaam erga biiritti darbame erga gurgurame erga hidhame booda abbaa isaati walitti deebise isillee rabbiin abbaa isiitti isii haa deebisu abbaa isiitiif rabbi isii haa mul'isu gammachuu rabbi isaan haa dhageessisu wallahi hedduu takkaan namatti dhaga'ama.